Major Star xumuramuudhaaf guyyaa tokko qofatu hafe akkuma asirratti argartan Major Star kanaan dura taaskiiwwan adda addaa karaa adda addaatiin akkanumallee staarii adda addaa kaffaluudhaan toonii adda addaa kaffaluudhaan egaa karaa ittiin tookinii ittiin guddifachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Egaa kooyinii walitti sassaabatan san staarii walitti sassaabatan san yeroon irraa baafachuudhaaf geessanii jirtanii so viidiyoo kana keessatti wantoota Major Star irratti qarshii gaarii akka isiniif kaffalu taasisan 5 akkanumallee akkaataa itti waalitii keessanii wal qunnamsiisuu qabdanii fi dirqama yeroo hafte kana keessatti wanta isin gochuu qabdan tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti daawwachuu hin dagatinaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa viidiyoo kanaan Major Star xumuramuudhaaf jedha guyyaa tokko qofatu hafa akkanumallee November 28 irratti liisti ta'e guyyaatti qarshii keessan irraa baafattanidha. So Major Star irratti wanta isin beekuu qabdan dirqama wantoota 5 kan kaffaltiin irratti raawwatamu akkanumallee akkaataa itti waalitii keessanii wal qunnamsiisuu qabdanii fi information tokko tokko kan isin dhaqqabu ta'a. Hanga dhuma viidiyoo kanatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha. Dai gara barnootichaatti. Egaa Major Star keessa yeroo seentan jalqaba irratti akkuma kanaan dura isiniif ibsaa ture wanta ilaalaman keessaa 5 keessaa tokko daily task fi akkanumallee one time task kan jedhamutu jira. Wantoonni kunniin lamaan tokkoffaa daily task guyyaa guyyaadhaan kan raawwachaa turtan lammaffaa immoo one time task kan jedhamu immoo al tokko qofa kan raawwatamanidha. Egaa isaan kanneen kanaan dura isiniin dhaqqabaa ture kaffaltii gaarii akka nuuf kaffalan kan godhu keessaa tokko isa kanaadha. Warroonni taaskiiwwan kanneen akka gaariitti raawwachaa turtan qarshii gaarii irraa argattan. Lammaffaa irratti wanti ilaalamu immoo dhaggeeffatan koo akkuma asirratti argartan game kan jedhu keessa ergeessintanii daily combo fi akkanumallee hold gochuudhaan akkanumallee swipe gochuudhaan fi kan kana fakkaataniin kan hojjetaman geemiiwwan kanaan ittiin taphattan jiranii isaan kunis ni ilaalamu wantoota kaffaltiin irratti hundaa'e keessaa lammaffaan isa kanaadha. Sadaffaan akkuma asirratti argartan topic jedhu keessa ergeessintanii booda egaa ergasii immoo profaayilii keessan irratti kilikii gootan raankii isiniif kennamutu jira. Akkuma asirratti argartan anaafillee kan kenname jira. Isaan namoota asirratti sadarkaa tokkoffaa irraa kaasee hanga sadarkaa dhumaa irratti argaman raankiin kennameef jira. Akkanumallee kooyinii isaan walitti sassaabatan jiran. So wanta ilaalaman keessaa your profile kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan salphumatti as keessatti raankii keessan asirratti isiniif kaayaa akkanumallee staarii keessan hanga walitti sassaabatan isiniif kaayaa akkanumallee post on wheel kan jedhamu jira. Wheel irratti akkaataa ittiin kaffaltii staarii adda addaa kaffaluudhaan sadarkaa guddifachuu dandeessanillee kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Wantoonni kunniin wantoota ilaalaman keessaa murteessoodha. So wantoota kanneen namoonni hojjetan akka gaariitti qarshii gaarii irraa argachuu dandeessan. Inni biraa immoo NFT dha. NFT eessa kaffalla warroonni jechaa turtanillee asumaan yeroo hafte kana keessatti NFT adda addaa kaffaluudhaan staarii adda addaa kaffaluudhaan akkuma dandeettii keessaniitiin keessattuu staariidha kan isin gaafatu update NFT status kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan salphumatti gara keessaatti yeroo seentan ergasii immoo set status kan jettu irratti kilik gootanii gara keessaatti seenuudhaan salphumatti kaffaltiiwwan asirratti argaman staariiwwan asirratti argaman keessattuu Telegram Premium warroonni fayyadamtan staarii 50,000 irraa kaasee hanga miliyoona 10 illee kaffaluudhaan kaffaltii gaarii akka irraa argattan wantoota taasisan keessaa isa tokkodha. Inni biraa immoo dhaggeeffatan koo gara duubaatti deebitanii profile kan jettu keessa yeroo seentan akkuma asirratti argartan wanti afuraffaa irratti ilaalamu profile kan jettu keessa seentanii achievementidha. Achievement baay'een keessan ni beektanii achievementiiwwan adda addaa raawwachuudhaan toonii adda addaa staarii adda addaa kaffaluudhaan kanneen keessaa collect wantoota godha. Achievementii 15tu argama. Achievementii 15 keessaa fakkeenyaaf akkaawuntii kan kanarratti lama raawwadhee jira. Isin 15 keessaa 15 raawwachuu dandeessanii hankuma dandeettii keessaniitiin amma already yeroo irra darbee jira ended jedha. Egaa xumuramee jira jechuudha wanta biraati miti. So warroota collect godhatan immoo collected isiniin jira. So haala kanaan asirratti staarii adda addaa toonii adda addaa kaffaluudhaan ergaa kanaan dura achievement warroon hojjetan akka gaarii qarshii gaarii irraa argachuu dandeessan. Xumura irratti wooliidha. Wool keessatti yeroo seentan dhaggeeffatan koo profaayilii keessan irra seenuudhaan staarii adda addaa kaffaluudhaan woolii keessanillee sadarkaa isaa yoo kan guddifattan taate qarshii gaarii irraa argachuu dandeessan. Sababumatti Major Star irratti egaa wantoonni isin kaffaltiin irratti raawwatamu wantoota kanneen 5 calculate godhanii gara tookiniitti nuuf jijjiiranii kooyinii hanga ammaatti staarii walitti sassaabanii kana gara waaleetii keenyaatti nuuf galchan. Xumura irratti akkaataa ittiin waaleetiidhaan wal qunnamsiisuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kanas waaleetiidhaan wal qunnamsiisuudhaaf karaa lamatti fayyadamuu dandeessan. Warroonni kanaan dura waaleetii adda addaatiin wal qunnamsiiftanii amma immoo waaleetii jijjiirachuu barbaadan topic kan jettu kana erga keessa seentanii booda ergasii immoo your profile kan jedhu keessa seentan. Salphumatti warroonni kanaan dura waaleetii adda addaatiin wal qunnamsiiftan ergasii immoo waaleet kan jedhu kana asirratti connect ta'ee yoo kan jiraatu ta'e disconnect gootanii waaleetii biraatti jijjiirachuu dandeessan. Salphumatti immoo warroonni hanga ammaatti waaleetii adda addaatiin wal qunnamsiisin arni keessa erga seentanii booda waaleetiiwwan adda addaa kan akka Bitget, Tonkeeper, Bybit, OKX akkanumallee
Telegram wallet fi kan kana fakkaatan asirratti ni argamu. Isaan kanneen wal quunnamsiisuu qofaaf asumarratti istaarii hanga isiniif kennutu jira. Fakkeenyaaf Bitget dhaan yoo wal quunnamsiiftan istaarii 10,000 akkasumallee Tonkeeperidhaan 10,000 jedha Bybit kan kana fakkaatan jiran. Taaskiiwwan asirratti xumuramuu qabanillee jiranii isaan kanneen illee xumuruudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Salphamatti akkaawuntiiwwan kanneen yookaan immoo waaletiiwwan kanneen wal quunnamsiisuudhaan tookiniin meejor irratti hojjetan kaalkuleet ta'ee gara waaletii keessanitti akka isiniif galu taasisuu dandeessanii. Ergasii immoo kaalkuleet ka ta'ee waaletii keessanitti isiniif dhufee kana immoo kileem gootanii yookaan immoo withdraw akkaataa ittiin gochuu dandeessan step itti aanu keessatti isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf kanneen keessaa kan barbaadan wal quunnamsiisuu yoo barbaadan fakkeenyaaf akka Bybit isinitti agarsiisu Bybit kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo wantoota asirratti jiran kanneen right gootan. Fakkeenyaaf Bybit space isaa keessa seentanii asirratti right akka isiniif gootanii akkanumallee announcement qabanii subscribe gootanii akkanumallee dhaggeeffatan kan Twitter irratti commentii adda addaa kennuudhaan akkanumallee wantoota kanneen right irratti isiniif godha. Ergasii immoo register kan ta'e ta'uu qaba. Bybitiin keessan KYC isaa register kan ta'e qabu ta'uu qaba. Sababni isaas KYC isin gaafata waan ta'eef. KYC jechuun akkuma kanaan dura isiniif ibsaa ture karaa paaspoortiitiin akkanumallee national ID international driver license itti fayyadamtanii salphamatti egaa KYC on godhachuu dandeessan. Ergasii immoo waaletiidhaan wal quunnamsiisuudhaaf register ta'etu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo register gootanii connect gootanii salphamatti wal quunnamsiisuu dandeessan. Waaletiidhaan salphamatti akkaataa itti wal quunnamsiisuu dandeessan kanaan dura viidiyoowwan baay'ee isiniif hojjedhee jira waan ta'eef viidiyoowwan sanneen daawwachuudhaan irraa fayyadamaadha. Egaa viidiyoo kana keessatti salphamatti akkaataa itti waaletiidhaan wal quunnamsiiftan gabaabinaan isinitti agarsiisee jira. Egaa waaletiiwwan birootiin illee wal quunnamsiisuu dandeessan fakkeenyaaf Tonkeeperidhaan yookaan immoo Telegram waaletiidhaan wal quunnamsiisuu barbaadan Ton wallet kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo connect kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan salphamatti connect gochuu dandeessan. Egaa Major Star irratti wanti haarofni jiru kana fakkaata. Guyyaa tokko qofattu hafe dafaatti hojjedhaa irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Xumura irratti immoo yeroo inni list ta'ee yookaan immoo eebbifamee gara qarshiitti akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan viidiyoowwan itti aanuun kan ilaallu ta'a. Hangasitti nagaan naa turaaf isiniin jecha viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Waan wajjin turtaniif hedduu tokko galatoomaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanatti dhuftan immoo subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.